Assalaamu calaykum. Chaanala YouTube'dha jalqabuu barbaadanii deebiin keessan taanaan jechuudha. Chaanala YouTube jalqabuun duratti wantoota 5 kan sirriitti adda baafachuu qabdan viidiyoo tana keessatti isiniif addaan babaasa jechuudha. Kana yeroon jiru wantoota 5 kanneen bu'uura ta'an jechuudha kan adda baafachuu qabdan osoo chaanala YouTube hin eegalle viidiyoo tana keessatti isin agarsiisa jechuudha. Wantoota 5 kana adda baafannaan chaanala YouTube'dha yeroo gabaabaa keessatti galma gahu create gootan yookiin ammoo uumtanii yeroo gabaabaa keessatti successful yookiin ammoo galma gahuu dandeessan jechuudha. Kanaaf warra YouTube haareetti eegaluu barbaaduuf viidiyoon kun baay'ee isin barbaachisa waan ta'eef irraa hin fagaatinaa isin jenna hamma dhumaatitti. Akkasuma viidiyoo tanaaf like kana obboleeyyan keessan bira haa geessu isin jenna. Chaanala kanaas subscribe godhaa isin jenna. Akkasuma immoo yaadaaf gaafii jechuudha waan akkanaa nu dalagii wantoota akkanaa kana kamitti akkana goonaa jechuu barbaadan karaa koomentiitiin hootaa isin jenna. Osoo yeroo teenya hin gubne asumaan karaa viidiyoo teenya deebinee dhufneeti jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Osoo viidiyoo teenya hin jalqabne duratti viidiyoo tokko tana warra moobaayilii fayyadamuuf daawwannee walitti deebina jechuudha. Hayyiga erga akkanatti Google Chrome seenne booda jechuudha asumaan YouTube seenna. Erga YouTube akkanatti seenne booda asumaan bakka tuqaa sadii tana gara harka mirgaa gama gubbaa kana tuqina. Ergasii immoo asumaan akkuma agartan desktop site kajoo kana click goona. Akkuma ijaan agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya. Haala kanaan isinii fida. Ammaan booda akkanani kompiitarratti laalee fayyadamuun isinis laaltanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Gama kaanitti haa dabarru. Erga moobaayilii keessan sirreessitanii akkumaan jalqaba irratti isiniif tuquuf yaaletti viidiyoo tana keessatti wanni isin garsiisu jechuudha. Haala kamiin chaanala YouTube'dha jalqabna. Hajoo gaafii namoota hundaati jechuudha. Namoonni hedduun chaanala YouTube bananii YouTube irratti hojjechuu barbaadan jechuudha. Garuu immoo wantoonni isaaniif hin galin ni jira. Kanaaf viidiyoo tana keessatti sirriitti addaan isinii baasaa jechuudha. Kanaaf ka jalqabaatirraa haa eegallu. Wanti jalqabaa nuti beekuu qabnu jechuudha yookiin ammoo sirriitti ilaalachuu qabnu chaanala yeroo jalqabnu jechuudha mata duree yookiin ammoo wanta chaanala YouTube irratti hojjechuu yaanu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ani akkuma agartan viidiyooniin asirratti isinii dhiyeessu jiru jechuudha yookiin ammoo asirratti isiniif gadhiisu jiru viidiyoon waa'ee YouTube'tiif akkasuma waa'ee teekinooloojiitiin wal qabatan jechuudha. Kanaaf ammoo dhaamsiniin asuma isiniif dhaamu jechuudha. Waan godhuu hin dandeenyetti chaanala keessa moggaaftanii yookiin ammoo chaanala keessa waan akkanaatiin godhatanii booda yaada isin jijjiirsiisa waan ta'eef ittiin seeninaa isiniin jenna. Waan dandeessan waan dandeettii ittiin qabdan namoota illee ittiin hawwachuu dandeessan akkasuma namootaaf illee beekumsa dabaluu dandeessan akkasuma namoonni illee isinirraa gammadu chaanala YouTube irratti gadhiisuudhaaf mata duree sirrii filadhaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Kan lamataatitti yeroo ceenu immoo wanni isiniin jedhu maqaa chaanala keessanii kan sirrii filadhaa. Maqaa chaanala keessanii sirrii filadhaa yeroon jedhu chaanala keenya irratti wanni nuti gadhiifnu fakkeenyaaf waan akka diraamaa yoo taate entertainmentiidhaan wal qabachuu qaba jechuudha maqaan keenya. Maaliif akka salphumatti search godhamu salphumatti namoonni argatanii chaanala keenyarraa fayyadamuu akka danda'aniif jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in maqaan chaanala keessanii baay'ee barbaachisaadha jechuudha YouTube irratti guddina keessaniif jechuudha. Kanaaf maqaa bareedaa YouTube irratti search godhamu kan namoonni illee salphumatti hubachuu danda'an akkasuma maqaa uummata illee hawwatu maqaa gosa viidiyoowwan isin chaanala YouTube irratti gadhiiftanii wal qabatu asirratti filadhaa isiniin jecha gara tooftaa sadaffaatti haa jennu. Tooftaan sadaffaadhaa kabajamtoota hordoftoota keenya chaanala YouTube'dhaa gizee bantan yookiin ammoo yeroo bantan jechuudha seetingiiwwan sirreessuudha. Seetingiiwwan sirreessuudha yeroo jennu fakkeenyaaf amma seetingiiwwan akka kiiwoordiidhaa fa'aa jechuudha. Akkasuma seetingiiwwan akka diskiripshinaa jechuudha chaanal diskiripshinaa akkasuma seetingiiwwan akka taagiidhaa jechuudha akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Kanneen kana hunda sirreessuun maaliif isin barbaachisa? Chaanaalli keessan yeroo gabaabaa keessatti yookiin ammoo yeroo murtaawaa ta'e keessatti guddina ajaa'ibaa akka galmeessuuf jechuudha. Asirratti wanni isin jedhu kabajamtoota hordoftoota keenya jalqabarraa haasnee jechuudha. Mata duree akkaataa itti filatan akkasuma maqaa chaanaalaa akkamitti filatan akkasuma seetingiiwwan sirreessuu qabnu viidiyoowwan garaagaraa dalaynee jira waan ta'eef viidiyoowwan kana daawwachuudhaaf liinkii pileeylistii YouTube'dhaan wal qabatu jechuudha. Dhumarraan isin kaaya isiisan seentanii viidiyoo mata dureedhaan wal qabatu viidiyoo maqaa chaanaalaa akkaataa itti baafatanii wal qabatu san qofa osoo hin ta'in viidiyoo seetingiiwwan chaanala keenyaa jechuudha kan sirreeffamuu qabu akkaataa sirreessaniif kana hunda isin garsiisu
achi keessaa argachuu dandeessa waan ta'eef pileeylistii waa'ee barnoota yuutuubiidhaa jiru kilik gootanii seentanii irraa fayyadamuu qabdan isin jenna asumaan jechuudha. Tooftaan sadaffaadhaa isii kana yeroo yoo taatu tooftaan afuraffaadhaa immoo viidiyoo qulqullina qabdu suur sagaleenis jechuudha. Suur sagaleenis yeroo jiru viidiyoonis qulqullina qabaachuu qabdi, sagaleen isin gara namaa dabarsitanis qulqullina qabaachuu qabdi jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf lakkuma viidiyoon teessan qulqullina qabduun yuutuubiin illee jechuudha viiwaroota yookiin ammoo hawaasa yuutuubii daawwatutti rikoomandi godha, akkasuma viidiyoowwan biraatirra keessan rikoomandi godha jechuudha. Maaliif qulqullina bareedaadhaan hojjetamte waan taateef viidiyoon teessan jechuudha. Kanaaf viidiyoo bareedaa nama hawwatu dhaamsa guutuu dabarsuu danda'u qulqullina bareedaa qabu hojjedhaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Tooftaan afuraffaadhaa isii tan fakkaatti. Tooftaa shanaffaatti haa dabarru. Gara tooftaa shanaffaatitti yeroo dhufnu kabajamtoota hordoftoota keenya wanni isiniin jechuu barbaadu jechuudha. Thumbnailii yookiin ammoo akkuma asirratti agartan footoowwan gubbaarraatun jechuudha kan viidiyoo teessan ibsu hawaasa YouTube daawwatuuf jechuudha. Baay'ee miidhagoo fi nama hawwataa akkasuma dhaamsa dabarsuu qaban jechuudha. Isin illee akkuma agartan thumbnailota yuutuubii kiyyaan wal qabatu kun asirratti akkuma agartan jechuudha. Yeroo muraasa durattiin haala kanaan xiqqashoo muuxannoo harkachaa deemaa jira jechuudha anilleen. Kanaaf isinilleen koompitara yoo fayyadamtan jechuudha Adobe Photoshop yoo fayyadamtan bareedaadha. Akkasuma immoo yoo kan moobaayilii fayyadamtan Pixel Lab application jiru fayyadamuun isin barbaachisaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf lameen kana fayyadamtanii jechuudha warri koompitara fayyadamus warri moobaayilii fayyadamtanis jechuudha. Thumbnailii yuutuubii keessanii haala bareedaa fi dhaamsa namaa dabarsuun akkasuma nama hawwatuun chaanaala keessan irratti gadhiisuu qabdan jechuudha. Kanaaf tooftaan shanaffaatillee isa kana fakkaate jechuudha. Walumaa galatti mata duree bareedaa yookiin ammoo filatamaa kan dandeettii teessanii wal qabatu filadhaa isin jenna. Kan lamadaa maqaa chaanaala kan sirrii waan hojjechuu deemtanii wal qabatu filadhaa isin jenna. Kan sadaffaa immoo seetingiiwwan sirreeffamuu qabu sirreessaa isin jenna. Kan afuraffaa viidiyoo sagaleen isaatis viidiyoon isaatis qulqulluu taate chaanaala irratti yookiin ammoo yuutuubii keessan irratti gadhiisaa isin jenna. Shanaffaa fi inni dhumaa thumbnailii yuutuubiidha kan akkuma agartan kanattis ta'e kan kana oliitiin tolchitanii viidiyoo teessan irratti baasuu qabdan jechuudha. Akka namni gara keessan dhufee viidiyoo teessan daawwatee maamila keessan ta'uu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoo kanarraa akka baratanii itti fayyadamtan abdiin qaba waan ta'eef chaanaala kanarraa hin fagaatinaa isiniin jecha viidiyoo teenya tan irratti as dhaabna. Viidiyoo biraa tan barsiiftuu fi barbaachistuu taate kabiraatiin hamma walitti deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.